Waraanni bilisummaa Oromoo daranuu heddumatee jiraachuun isaa mirkanaa'e qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uu fi qabsoo hidhannoo taasisaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa keessa sochii ammaan dura taasisaa ture daranuu jabeessee jiraachuu keelloon mirkaneeffate. Qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uu fi garboonfataa qawween dhufu qawween deebisa jechuun qabsoo hidhannoo taasisaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa keessa sochii ammaan dura taasisaa ture daranuu jabeessee jiraachuu keelloon odeeffate. Waraanni riphee loltummaan uummata isaa cina dhaabbachuu beeksisaa ture kun dagaaguu fi gabbachaa adeemuunsaa uummata Oromoof abdii ta'uusaas ibsamaa jira. Suuraa fi suur-sagaleewwan waraana waboo kun yeroo gara yeroo bahaa kan ture yeroo ta'u tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoon waraana waboo kana baay'inaan agarsiisu qoodamaa jira. Qaamoleen mootummaa waraana kana balaaleffachuu irra taranii kan lola hamaa waggaa dheeraaf irratti gaggeessaa jiran maqaa garaagaraa itti moggaasuun waamu. Waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo biratti ammoo waraanni kun waraana shiftaa yookiin balleessituu utuu hin taane qabsaa jaalala sabaaf biyyaa qabu agarsiisuuf lubbuu kenne qabsoo irra jiru ta'uu dubbatu. Waraana riphee lolaa kana torbee lama gidduutti balleessina, al tokkommoo ji'a lama gidduutti dhabamsiifna yookiis ammoo baatii 3 keessatti waraanni kun dhume waraana mootummaa beeku qofti biyyattii keessatti akka socho'u hojjetaa jirra jechuun yeroo garaagaraatti dubbii taasisaa kan turan qondaalli waraana olaanaan Jeneraal Biraanuu Juulaa dubbii kana dubbachuun isaanii waggoottan lakkaa'amaa jira. Haa ta'u malee waraanni uummata Oromoo cinatti marartee qabu kun ergasiillee daranuu gabbatee walleenjisee falma hidhannootti jiraachuu fi guutummaa Oromiyaa sadarkaa dhuunfachuu jirurra gahuu gabaafamaa jira.